namni gocha kana godin arraa haga asiitti nurratti raawwatan gaafsanillee shittaan godina jira inqaasimanseellee godina jira kun caffee dhufe akkasumatti hooggantoota asii ta'an waliin ijoollee teenya irratti gocha akkasiisan raawwatanii ijoolleen teenya kamaqaadhaan nama 9 malee kadhaamee hagaadhaa galgalooti ibaayee ziqqaatee nama kurna kana nan qabu haga dhiiraa dubartiin ba'utti. Ilmi haadhaa tokkochaa na bira du'e waan godhabee yeroo isa keessaa baasanii sireerra jira sireerra na buusanii jiran ana lafa nagaa isa algaarra ciibsadee waa yaadadhu keessa. Namni rakkoon irra ga'e ana kana qofa namni sagalee kan itti uume ollaa keenya dodolle nagaa kofale nagaa qoreen nagaa namni duun namni nu ajjeessis awwal abdiiti namni nu ajjeessis awwal abdiiti namni nu ajjeessis awwal abdiiti. Kuwan isa jala hiriire uummanni maqaadhaan kunniin ka akka shittaa ka akka asimas awwal abdii sun sadarkaa oromiyaa irratti hojiin idilee isaa wayyaaneen waan isa amantuu fi itti amanamummaa guutuu waan qabduu fi waan nu jenne guututti nu raawwachiisa hawaasa kana gabrummaa jala nu fidee sakaalee nu jala horata jechuun nutti erganiiti uummata keenya kawaa dubbatu hiriira kayaa qabsoof socho'u gabrummaa ofirraa ka finqilu diina jedhaa shororkeessota jedhaa diina jedhaa mootummaa keenya kana simbira wayii taanee dhaqaan irraa nu ariitanii akkana mootummaan hin jigu akka nu isin hin jenne bulaan mana jedhaa ture. Mirga abbaa biyyummaa saba kanaa akka mirkanaa'u walqixxummaa fi dimokiraasiin dhugaa akka jiraatuuf hiriira mormii akka guutuu Oromiyaatti waamame ka'umsa godhachuun hiriirtota gandoota aanaa gadab hasaasaa magaalaa hasaasaatti ba'an irratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka karoorfamee ture aangawoota naannoo Oromiyaa fi godina Arsii Lixaa irraa aanichatti ramadamaniin abboota qeerroo fi qarreetti kan himame dursee ta'uu manguddootni aanichaa dhimma kana dhiyeennaan quba qaban ni dubbatu. Gaaf dura wanni kun jalqabamu bara 2009 akkuma biyyaatitti taanee warra OPDO'n ka caffee irraa dhufeef ka asii ka godin irraallee dhufe ijoollee teenya fitinaa ijoolleen teenya hadha'oo hiriira kana baateellee waan tokko akka hin balleessine nutu fudhata ijoollee teenya nu jalaan tuqinamu jenneeni hiriira kana nu jalaan ijoolleen hin ooltu oolaallee jenneen nu sarmitu haa baatu dhiisaa jenneeni kadhannee irraa dhabne. Gaafa san wanni seenaa ta'ee manguddoo keenyatti illee qeerroo fi qarree keenyatti illee wanni seenaa ta'eetiin jeemu namicha Oromiyaa irraa ramadame Awwal Abdii jedhamu osoo jaarsi biyyaa kadhatu yeroo lama jecha guyyaa salaata zuurii irraa deebi'ee namni gugurdaan keenya kadhateeni oolchuu dandeettaati. Saraawitii kana nurraa qabi hiriira nagaa baaneetiin waan mirga keenyaa dubbanneetiin galla. Ijoolleen teenya dubbattee agaltu nagaan nurraa qabi jenneetiin kadhateera abbootiin keenya maannoo boleeyyan keenya jaarsi biyyaa hayyuun biyyaa jecha. Nu'uu jaarsa biyyaa taanee nama baay'ee taanee ittuudhaan itti seenee uummanni hiriirri boruu kun oolamuu hin danda'u hiriira gabrummaa fincila gabrummaati ooluun hin danda'amu hiyyaana ijoollee keenya walii hiyyaana. Yoo ijoolleen keenya burcuqquma bishaanii jissite itti gaafatamaan nu abboota ijoolleeti waraanaan nu ficcisiisin awwal jedhaniin galma guututti hoo dubarsheellee jedhan Oromoon safuu qabdi hoo baarreellee hoo barsheellee dhiiga ijoollee keenyaan jisiisin dhiigni ilmaan keenyaa yeroo mara jiguun sitti haa dhagamu jennee kadhanne nu kolfee nu dhiise. Kanatti hin dhaabne galgala gara sa'aatii 11tti jaarsi ammallee mee jibbaata kenna jedheetiin awwalii kana bira dhaqe ka bulchiinsi nageenyaatii fi bulchiinsi biraallee keessa jiru jecha achitti isin barbaanna jennee waamnee dhufaniitiin yaada jijjiirtamoo ijoollee keessan dhaabuuf deemaa jirtamoo hiriira irraa dhaabuuf deemaa jirtamoo akkamiif dhuftan nuun jedhan isin kadhachuu dhufne guyyaan heexoomaa hiriira irraa kaafu tokkollee hin jiru ijoolleen teenya burcuqqoo takkallee hin cabsitu wanni miidhaan geessitu tokkollee hin jiru
waan itti dhagahame bicha mootummaa kanatti kamooyaane kanatti ibsanna jetteetiin yoo jijjiirama wayii ka fiduu jecha balaaleffannaa baate. Awwal Abduu akkuma duratti jedhame kana hiriirri kun yoo ba'e ani akka nama islaamni islaamummaa gadhiisu warra kana gadhiise jechuu hiriirri kun hafnaan jedhee ani jedhe ijoollee tana yoo ka galchitan taate galcha akkuma isin amantaa keessan islaamummaatti amantan kana an dhaaba kanaaf akkasitti amana amantaa kiyya akkasitti nama amane tokko onnoo kanaaf uf duuban jedhu yoo ka amantan taate kanatti amana ijoollee teessan galcha. Lamu waan isin jettan kana yoo fudhadhe akka nama haymanooti kiristaana irraa islaama irraa kiristaanatti oolu kunni hinaaf. Ijoollee teessan qabattan qabadhaa oo qabachuu baattan bororsaa isaan isin lakkoofna. Ijoollee teessan yoo dandeettan dhooga akka dhumne. Yoo galchuu baattan reefa lakkaaftanii galtanii nuun jedhe. Hagana kadhaa guddaa itti adeemsisnee jirra. Manguddoon keenya hawwatiin teenna namni hedduutu kadhateetiin onnoo jedheetiin jira. Abbootiin qeerroo qarree fi manguddootni aanaa gadab hasaasaa hiriira mormii guutuu naannichaatti godhame irraa hafuu caalaa dhumnus ilmaan keenya waliin jechuun waan dhufuu danda'u hundumaaf of qopheessuun hiriiricha irratti hirmaachuu himuun. Achirratti ani ka'ee yoo san isaan qawweellee namatti tokko saniin dhageettu jedhee ijoolleen teenna hin dhumtii boru ijoolleen teenna yoo dhumte gumaa tokko awwal sitti fixata lamuu qaasimansee sadeessaa shittaa sobbooqaa afreessaa leelin jira. Biraa yaane akkuma san bariisa hin fixame namni keenya hin ficcisiise yeroo san isa hoogganaan ramadamaan oromiyaa. Awwal Abduu shirrixii maratee Awwal Abdii shirrixii maratee baloo namni jedheessa dhawaa namni jedhee ijoollee teenna namichi tokko baandiraa Oromoo kana qabatee deema sooressa isa baandiraa Oromootiin isa sooressa galaafatanii deemanii kaawwanillee akkasuma jalaa godhan. Bulchaan aangoo hin qabu jechuu dandeetta homaa sii godhee hin danda'u ka olii gad oofu isa. In dhumna jenneetuma gaafsannullee waliin baanee kaan dullaan nu tumanii nu kuffisanii. Gaafa ijoollee kana fixan hin fixinaa jennee kadhannee warwaannee dhabnaan laphee keenya kennine jara waliin haa dhumnu jennee baane. Guyyaan nuun geenne hin hafne. Nullee walumaan baanee dhumna akkasuma waliin baanee dhumne walumaan baanee dhumna jenneeti. Wanni itti wareegamneef illee hoo ta'e biyya kanaaf oromummaa fi sabaaf baane lolaaf hin baane harka qullaa baane harka keenya waaqa ol qabneetiin hin baane. Kanumaafuu maa baatan ka jedhamu rasaasa ta'e deebiin keenya wanni nu baaneef hoo jiraate eenyummaadhaaf oromummaadhaaf biyyi kun keenya jechaaf baane deebiin keenya rasaasa ta'e. Akkaatuma jala bultii hiriira mormii irratti bakka aangawootni sirnichaa turanitti kallattii kaa'ataniin namoota ajjechaa raawwatame keessaa harka qaban 6 irratti manguddootni aanichaa akkaataa duudhaa Oromoo Arsiitiin gumaa murus himu. Uummanni biraallee ka isa fakkaatu hin jira. Ganda keenya ganda asaasaa kana irratti ganda yookiin xaraa iddootitti nama 6 akka gaafa san hirmaannaa keessaa qabu isa jalatti hiriiree nama 6 gumaa lallabnee jirra akka seera Arsiititti. Lallabnee homaa godhuu hin dandeenye gisee saniif yoo dachaasaan jara bira dhaqeen ajjeesaniif sodaatamee hafee jira. Aangawootni Oppiidoo duraanii ODP amma akkaataadhuma karoorfataniin waraana agaazii aanicha maandheeffatee ture naatoo tokko malee hiriirtota harka duwwaa mirga isaanii falmachuuf baanitti bobbaasuun rasaasni humnootni kunneen uummatatti roobsaniin lubbuun qabsaa'ota haqaa 9 yoo dabru iddoos qaama hir'isuu maatiin miidhamtootaa fi wareegamtootaa ni himu. Aangawootnii fi waraanni agaazii aanicha maandheeffate jabaan dhaanee boo'icha nama dhoogaa akkuma jedhamu tarkaanfii ilma ajjeesanii haadha irra teessisuu magaalaa Dambidollootti mul'atee ture magaalaa Hasaasaattis qe'ee wareegamtootaatti dukkaanaan akka hin dhaabbanneef maatii wareegamtootaas boo'icha dhooguun tarkaanfii diinummaa wal fakkaataa dabaluu
maatiin wareegamtootaa miira gaddaan waa yeroo san ture nuuf odeessaniim. Sagarana bootaan ijoolleen teennatti wareegamte bootaan maqaan isaa addaa qabrii kiristaanaa jedhama. Naannoon sun bal'aadha. Naannoo sanitti wareegame namni hedduu. Naannoo sanitti caccabe. Kanaaf achi keessaayyuu reeffa fuuneetiin awwaaluu haga dadhabnutti sadarkaa san geenne. Namni manatti hafeetiin guyyaa 3 manaa bahuu hin dandeenye jechaa hin danda'amu. Awwaalatti silaa dukkaan akka gizee qayyish biree kaaniitiin akkasi dhooggan. Argitanii warroonni amma namni jalaa du'e hoolota takka akka awwaalan abbaayyee ishee amaan jedhanii obboleessa kiyyaa tokko abdanne hiddatoo jedhaniini kadiir ukulii jedhaniini abbaa beetasabaati kamaal shoolaa jedhaniini argitanii kunniin marti mucaan ida'oo abdirakiim jedhaniini kunniin bakka takka warra awwaalamee har'allee guddaa isaanii bootaa awwaala isaaniitti nu gube. Kana muluu kagoosise qaama Oromiyaa irraa ramadamee qaama hunda darbatamaa poolisaa kanaaf hunda darbatamaa makalakaya yookaan immoo makalakaya kanaaf agaazii dhoorguullee dhaabsisuullee nama danda'utu achi ramaddiidhaan dhufeetiin tarkaanfiin akka fudhatamu goosise osoo dhoorguu danda'u. Alatti bakka ta'e nutti saraawitii ooraal naqatee achi nu dhufe. Ooraali gara 3 itti nu dhufeetiin jedhe. Namni keessa taa'eetiin jedhan shirriixi uffatee kennuma keessa taa'in. Na dhufte achitti nama haganaatiin na dhufte. Qaasim Ansee kadu nama haganaatiin na dhufanii. Rabbi siyaasa barsiisu na jette. Sabrii wayituun qabu jedheen. Huma sabrii wayituun qabu. Ana immoo maal rabbiin galan haa ga'u wallahi sabbarri amma sabbar amma yoo sabbarrelli mootummaan kun an ilmi kiyya bichaa na yalaa du'u oduun taane mul'u isaa kadhumeetiin jedhe oduu dhumtee akkasiin bilaash hagar dhaallee nurra jiraateetiin jedhe dhumni keessan keenya gaafas amma sabbar. Qeerroowwan Oromoo bilisummaa saba isaaniif lubbuu isaanii bakka bu'iinsa hin qabne gumaachanii dabranis kanneen qaamni isaanii hidhatee carraa lubbuudhaan turuu argatan yaalas dhabanii jireenya hadhaawaa jiraataa akka jiran himuun. Akkasittuu taanee namni tokkochi yookaan laaleen nu hubate tokko hin jiru. Yaala dhabarraa haga ammaa obboleeyyan kiyya yookaan abbaan kiyya ka giraanchii lamaan deemanii jira yaala dhabanii osoo yaalamanii ka fayyuu danda'an. Nama lakkoofsi isaa hin beekamne madaayaan ka qaama dhidhatee ka har'a kiraanchii hin deemu ka harki cabe ka miidhame baay'ee miidhamaan aanaa keenya kana keessatti jira. Namicha wayii keessattuu eeshi kiyya haafu ijoolleen eestiroo kumtaala baatee dhoqqee dhiitee hojjetatu na gargaara jedheen ani humna hin qabu lukan qabu sibiilli meetira 2 keessa jira asii kaasee haga asii na gargaaraati ijoolleetii akka dinnicha bitadhu na godhaa jedhee hin dadhabe. Ilmi kiyya kan gafaattu gaafas dhaame luka takka hin dhaamne harka hin dhaame akka xamadamee itti dhumate awwaala kiristaanaa kana keessa darbanii achi ture achi namni argee fuudhanii haakimii as fidanii walitti xaxanii dubartiin iskaarbii maqarabaa waa maratti qattee akkasitti xaxanii dodola fidan dodolatti xiyyiitii 6 keessaa baasan walaayittaa sooddatti 9 keessaa baasan. Lutti lachuuyyuu harkillee haga kanaan. Abbaa warraa kiyyaatu na jalaa du'e daa'ima 6 irraa ajjeesan kun gamma mana namaa hojjedhe ka guddisaa. Anoo nama dhiyaadhee makiinaa keessa taa'uun saalfadha lutti kee waan ajaa'uuf. Homaa furmaata tokko arga. Achi akkasi shamee waan qabutti fixadhee an kadhadhee iyya ta'uu garra fide bulchiinsa shaashamanne illee fide ka shaashamanne deemii galisii gadisi bilbilaa deemii galii ka'aan aatitti naan jedhe ka'aan aatitti hin dhaqe haadha tiyyaa naan jedhe fotoo kanatti mul'iseennan odoo dheessitu kun odoo dheessu akkana ta'e naan jedhe taree. Ilmi abbeeraa kiyyaa harka asitti dhabeeraa wanti tokko hin argamu naan jedhe gargaarsaaf garuu fuudheetiin kamana yaalaati barreessanillee fuudheetti hin dandeessisu wanta takka hin dandeessisu naan jedhe deebi'eet ammallee dhaqee ka shaashamanneetitti mucattii ordiyyaa achi maqaa waamtu achi jirti liqqamu jirtii jedheen asuma jirtii jedhe achumaa deemi jedhiini homaa jiranii deemi jedhi naan jedhe qanii sadi dhaqee mucaa hoyitti naan gale achirraa mataan kiyya na tuqaame odoo ofii hin beekin asi galee magaalaan kun kana ta'e odoo hin beekin bultii 12 bulee asii fuudhanii kuyara na fidan kuyarri
nageellina ajaj urgasan irraa sammuun kiyya na tuqameet ilmi kiyya hagadhaa hin fayyine mana yaalaa jira hagadhaatitti. Na argitan marti keessan hin mala alutti kiyya. In qabu wanna takka akka gaafa inni dhaamee irraa qanii kana tokko ani ufiitiyyaa dhokata'a akkasi kadhata'aatiin ittiin deebi'a malee mootummaa irraa sumni tokko argadhee hin beeku mucaan kiyya. Homaa godhuu hin danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan akka anarra qaqqabee isaan akka qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Orominnati dhugaa qabu birri kudhanii na gargaare hospitaala bahe. Hospitaala bahe asitti uugee sibiila giraama 50 baay'eetiin asitti uugee. Haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiniin gargaarsa naa kaafataa turte doolcheef sumuuniidha. Namni wallaaleen jira natti fakkaatu. Doolcheef sumuuniin gargaarsa naa gaafataniiti Dr. Mahammadiin na fidanii homaa baasuu hin danda'u kun hiiqaa mootummaatii baasuu hin danda'u naan jedhe. Sibiila sanarraa baasaa rabbiin isin qabe jedhee. Sibiila sallee narraa baasuu didanii booda haati tiyya karaarra afattee obboleeyyanti sibiila narra hidhanii jira giraama 50 lafee addaan bahe jedhanii qaama kiyya tokko asiin seessanii foon keessa seessaniitiin akkana narraa ija babaasa. Akka jiru fotoon yeroo sanii ka Facebook an dabareellee baay'ee jira akka jiru mana jira fotoon yeroo sanii ka sibiilaan baatee jiru. Akkasi gubadhee karaarra naa afatanii naa kadhatan. Namni na beekullee baay'eedhaan na gargaaranii agas haati tiyya afattee siistariin tiyya ta guddatan irra dhalatte asaasa ardaayita afatte isaan waliin. Adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii asa dooda ardaayita afattee madaabara afattee takka ammootu gabaa keessa afattee akkasin naa kadhate. Aguma sana akkasumatti imaamni masgiida kennam guddaa shi Haji Muusaan dhufanii manan arganii mi'attiitii masgiida keessa yoo lallabnee sii kadhanne nullee hin qabani akka sii kadhannuun hin qabnu jedhaniiti dhufanii kadhan mana qarshii kiisa ofiitii baasanii sibiila kanarraa baasanii qarshii 10,000 naa hinnan gaafa 10,000 sibiila kanarraa baasuu deeman 20 nuun jette. Kuma diddama malee ani akkasuma fidanii makina kontraataati sibiila waliin mana nagalchanii basabbasaa dhaqee kun kamma argadhe sunu deebi'ee wacii kiyya saabatee marfee takkatti kiniini lamaa naa bitan birrii 50 kiniini lama qofa gubadhee qofa kalikumsa akka dhiyineef akkasi dabarsee gaaf kan akkasuma sibiila isa waliin gubadhee ufajjeessa hawaasaa dhaqee ufajjeessa achi gata asi namni biraati maazariin qabanii hawaasaan geessanii of ajjeesaa fooqii irraa of darba kana gubataan jiraadhu waaqa sibiila narra baasaa achuma dhaqee doktoroota an gubadhe akka hin taane ol fuudhanii sibiila gubbaa ganna darbaniiti birriin kafalee waraqanni birriin dhufne sibiila osoo mastaagajaa takkatti naan kenni akka dhiigi akka wannaatiin na keessaa yaasa sibiila sana keessaa guuran. Akkana qoca sibiila na keessaa guuranii jee diqqaatee wallaahi billaahi rabbi kana arge masakara na ufii baadhuuf osoo hin ta'in namni waan baatee makiina irraa na buusu na ulfaata simmintoo daaka kana fuudhanii qubaaf budduu kiyya kana bicha mul'ata na godhanii narraa na galchan galee gaaf kaanitti manni na ajaaye namni beetasabni manni raqa ajaa jedhan ani hantuuta mana keessa du'e jedhan maalinni wanni ajaa aadaa anatu ajaa akkasi shameetini aadaa ana shamee ajaa. Akka wareegamee jedhe kana ka maatii isaa duddatti akka kumtaala baadhatee ka isaan bulchutu jira. Ka listroo hojjetee isaan bulchutu jira. Ka guyyaa qotee bulaa onnoo hojjeteetiin isaan bulchutu jira. Eessa jirta jedheetiin namni isaa yaadate tokko illee hin jiru. Haga ammaatitti jecha. Waan godhu dhabe maazariin gizee san karaa marti cufame suuqin marti cufame na bira baanii fiigan amma kana arguuf ajjeesanii baanii fiiganii ennaan siistarii tiyya takka jira birriyeetee jedhee
ati martinu sistaroonni illee nagattee na firaa fiidde takkitti wayi xiqqiti na bira bishaan distii tokko na daffis bishaan daffiste na harkisteetiin akkana na harkistee lukuki saafaa sibiila keessa na keette bishaan daffaa kana luka uf naqe akkuma godhe laaffisee ofirraa baasa jedheetiin yoo ofirraa baasnu manni kun ofirraa an baasametti tana waliin shamee ajaa'ee namni na dheesse waan namni seen nu gaafatu manni warra ajaanuun jedhani nan gaafatan jedhee saalfatu dura siige ofirraa baaseeti mana shame eddoo xiyyiitiitiin dhiisee eddoo miraati akkanuma siqeetum hagan mana keessaa gabbaye doktor Maamadiin fidan gootaan mucaa wayaan hin beeku as jira as jiru akkana na laale kuni kaansariitti ta'eera yaalan qabu irraa mursiisaa deemaatii jedheen. Maazariiti imma galee immaadhe yoo rabbi isaan na kenne kana ajjeessu ta'e hin du'u luka kiyyaan laman awwaalamu gizema takka awwaalamu barbaada yoo du'ellee kana amma akkanuma osuma argitan mullaa caadisii naa bitaa naa daffisa'e ol fuudhee of biinxe waan godhabee gubadhee afaan irra galee raamuun na nyaata gubadhee waan ta'u dhabee of keessaa disse. Nu ammallee gochi duraan tare kana ijoolleen teena gaafsanuu uummanni keenya tokko namni waa qabu akka waa qabuun gargaarsa godheefii jira. Achi as akka aanaatitti akka biyyaatitti namni tokkochi ijoollee tanaa gargaarsa godhee ijoolleen tun gargaarsa argatte hin jiru. Wanti dhoogi amma eenyu ka hojjetu eenyu waa namaa godha. Wallaan martina yaa'ee muyatti arabuma si ajjeese naan jedhan bakka atu fiillee ajjeesaar tarabbillee si ajjeese naan jedhan. Alhamdulillah har'a gahe akka nama tokkooti iyyatuu qaba. Amma kana qaamni danda'oo jiraate qaamni na gargaaroo jiraate akka itti jiru argitanii akka lutti kiyyatti jiru har'a tana hin ajaa wanni qaama kee keessaa bahu gadhaa tana ajaa ani amma mootummaa marraa qaama wanni nu akkana taaneef kana diddaaf sabni nu gargaaroo jiraate namni nu gargaaroo jiraate mootummaa yoo ka oduu kenna gaata qabu jiraate akka nu gargaaru jedha gargaarsuma gaafadha alluka kiyya muradhu irra gizee takkatti marfee nama ajjeessu sanna na waraananii du'uuna wayyi luka kiyya muradhee dammootu injiraadha natti illee fakkaatu ammallee taanaan akka itti jiru isintu argee lutti kiyya haga ammaa kana hin ajaa hin dhukkuba galatoomaa isin. Hanga adhaatis namni isaan yaadatee iyyuu hin jiru. Komiin keenya guddaan kana. Namni jijjiiramni kun dhufe erga jijjiiramni kun dhufe sabummaa isaatiif gabrummaa irratti fe'ameetiin jiru kana ofirraa buqqisuuf jecha malee namni tokko addatti biyyattii tana yookaan bilisoomsa jedhee ka deeme hin jiru. Biyyaaf caccabe, biyyaaf wareegame. Qaamoleen jijjiiramaa amaanaan ummataatti kenname humnoota kaleessaa qabsaa'ota ajjeesisuu hidhuu fi biyyarraa baqsuu keessatti adda durummaan hirmaachuun harka mirgaa sirna abbaa irree sabichaa gabroomsee qabeenya isaa saamaa turan qaama geggeessitoota haaromsaa ta'uun taayitaawwan gurguddoon kennameef qabsaa'otaa fi maatii qabsaa'otaa dallansiisuu eeruum. Ummata hagana mara ficcisiisee hagana miidhee hidhaa kaheessisu isaa kana mara godhee yeroon umaal taanu yeroo ummanni Oromoo qabsoof wareegamu keessatti nama wayyaanee waliin kana nu godhe adda deebisee mootummaan kun nama yakka haganaa kana mara qabu fuudhee akka waan baga yeroo san ummata san ficcisiifte jechuu wayititti aangoo dabalee fi ol dabarsee yoo gubbaa sanitti arginu hamileen ummata Oromoo kun keessa cabee jira. Hamileen keenya nu cabee jira. Namichi amma jedhan Ato Awwal Abdii ka jedhan kun gosaanillee gosa tokko anaan. Gosa haa taanu malee gosaa miti inni diina wayyaaneen addan jiru. Ammallee wanti dhaamanu hin jiru. Awwal Abdii ka jedhan kana yoo inni ammallee akka reediyoo keessa achi dubbateetiin hin jedhu yoo inni dubbatu ummanni jedhan sunu wallahi yoo duu cabsine hin waan kennisan. Nu dubbataa jennu ofirra gubanni hagana gubanna qabna maali? Nummalee wamaaf wayyee wayituu hin qabnu. Kaabineen aanaa gadabe. Biiroo seentee haa hujjuu namni jahaa sun achiin gadhiise mootummaan jarri biiroo haa hujjuu nu keessa baanaa jedhan. Haa akkasii miti.
gooftaa kennan nu ajaje jedhee awwaal tasgabbeessee guyyaa gaafsaniitiif nurra dabarsanii gaafa kaan hidhan nu guurani gaafa ijoollee ajjeesan bira lufne hidhan nu guuranii hidhaa san keessatti waan naman goone nu godhan xollaa nu hidhanii umrii kanaan jaarsa ka'ima odoo hin jennu luka qullaa caammaa nurraa baasanii mana udaanii seennee akkasiin gallee amantaan kenna islaamaa luka udaanii saniin salaanne waan goonu dhabne salaata dhiisuu hin dandeenyu amantaa kennan nu dirqamsiisa kana nu godhan. Gaafsan akkas nu godhanii ijoollee teenna fixaniiti nu hidhanii nu garafanii waan hin goone nu godhanii sunnaa islaamummaaf areeda kenna nurraa haadanii garuu inni areenni kun waan balleessine nuti yoo balleessine illee balleessine malee nullee waan balleessine maa ijoolleen teenna gaafsan dhumti hin fixinaa jechuu takkitti malee waan isaan goone hin jiru. Kanumaaf xollaa nu hidhanii waan godhan nu godhanii haga nama katamaa kana keessa haga nama 80 wayi akkana hin ta'an fakkaatee hidhan akkana nu godhanii. waa'ee qaasimaan si yookaas waa'ee amantaa irratti illee 2004 yeroo sanillee akka carraa ta'ee waggaa 2.6 hidhamee jiraan namni 4 wareegamee jira nama hedduutu rasaasaan rukutameetiin hojiin ala ta'ee jira yeroo sanillee dhimmi kun ka nu qunname yeroo 2 jechaam gadab keessatti yeroo 2-3 ta'a. Seenaan isaa ka duriituu nutti hin tolle dur tama astamaarii ture asitti achi fuudhaniitiin aanaa kana nu galchan. Urga gaafsan irraa seenaa ummata Oromoo balleessee hadhage gizee sanuu waan nu godhe amma laakka'ee ani xiqqoo jaarsaa hin himu malee seenaa ijoollee teennaa irratti raawwachiisan tokko Qaasimansee tokko Abdallaa Awwal Abdii lammaffaa Qaasimansee sadeessoo Shittaa Sobbooqaa jara kana namni ijoollee keenya irratti waan kana raawwachiisee bira dhaabatee shirritii uffatee dhaa warri jedhe kanni godina irraa dhufanii haga torbaan tokko as ta'ani. Yoo nu dhaabataa bullu isaan rafanii ganama nu gayyaaniitiin waan biraan irratti qaaqani. Kun godina irra hin jiran fakkeenyaaf ramadamaan godinaa hin jira. Ramadamaan godinaa yeroo sana sirra ramadamee dalagan Shittaa Sobbooqaatiif Qaasimanseeti. Kunniin illee godina irraa kan nama itti amanan taanaan nutti erganiiti wama inni jedhe fudhataa waliin mari'ataa nurratti hojjetan. Ammallee hoo wanti nu jenneet hin jiru amaanaa rabbis ni taata'u nu dhumaatiin hin jirraa akka jara san achi nurraa buusanii ummanni haqaa inni hin beeku ummanni ka gadhaanu jira ka keessa uneetaa kenna beeku ummata kanniin kardhalee wayyaan wajji harka san salaata walii hidhateetiin nu nyaataa nu jijjiirameetiin nu nyaataatiin hin jiru. Nama televezyiina ofii aarii irraa dhahee cabsuuf ta'utu jira. Yoo argu isa maskootii foddaa televezyiinaa keessa yoo argu aaree gubatee kaleessa nama ficcisiise nama yakka guddaa nama irratti raawwate fuudhanii adda nama seeraan gaafatamuu qabu yoo fuudhanii aangoo ol aanu irra kaayan. Yeroon ka ol guddisan yoo ta'e mootummaan sila waan kana hubatuu dhabeetimu gocha inni kaleessa raawwate san wallaaleetimu beekaa hamilee uummata kanaa dha'uuf ka jedhuyyuu mootummaa keenya birattuu komiin guddaan nutti argamaa waan kana kumatuu barbaanna kana anu hubatanii barbaanna.